national grid reference system. Inni itaan immoo national grid reference system jedhu ilaalla. A national grid is a network of horizontal and vertical lines printed on the surface of the map. National grid network jennuun kun sararoota horizontaalii fi vertikaalii ta'anii printed on the face of a map. Fuula kaartaa irratti kan maxxananii jiranidha jechuudha isaan kunniin. The network of grid lines border squares. Networkonni yookiin ammoo grid line kunniin border square dha jechuudha isaan kunniin. These squares may be divided into smaller squares. Squarein kun ammoo square xiqqaa ta'etti qoodamuu danda'a jechuudha. The size of a map's grid squares depends on the scale of the map. Sizein map grid square kana maal irratti hundaa'a? Scale kaartaa san irratti hundaa'a jechuudha. Scale kan jennu maalidha? The ratio between two distance yookiin ammoo ratio fageenyota lama jidduutti argaman jechuudha scale kan jennuun. For example, the sizes of the squares on a large scale or medium scale, national or regional. A topographic map may represent 100 km, 10 km or 1 km. Siding square large scale yookiin ammoo medium scale, national or regional topographic kan ta'e national ni jennuun kan biyyaalessaati, regional ni jennuun ammoo kan naannoleeti jechuudha. Topographic mapping haala kamiin represent ta'uu danda'a? Kiiloomeetira dhibbaan yookiin ammoo kudhanii yookiin ammoo tokkoon ibsamuu danda'a jechuudha. Each line is given a number. Laayiniin kunniin hundi isaaniitu maal ta'anii lakkoofsatu kennamaafi this numbering begins at a particular point. Pointiin kun ammoo yookiin ammoo numberingiin kun maalirraa jalqaba? Particular pointii adda ta'e wayirraa jalqabu qaba jechuudha. This point is the south western. Inni kun pointiin kun maal jedhama? South western yookiin ammoo kibba dhihaa isa jennuun san achirraa jalqabaa jechuudha. Corner of the whole grid for the country and it is called the grid origin or the national grid origin. Inni kun maal jedhamee waamama? Grid origin yookiin ammoo national grid origin jennee waamna jechuudha. Pointii fudhannu kana kallattii kamiin fudhanna? Kallattii kibba dhihaatiin fudhanna jechuudha. The grid origin of Ethiopia lays in the southwest most corner is at the point in southwest Kenya where the 34°20' east meridian crosses the equator 0°. See figure 1.9 jira. Grid origin yookiin ammoo national grid origin Ethiopia eessatti argama? Southwest fudhachuu qabna jennee jirra. Southwest cornering kun point in the southwest Kenya kan eessatti argamu? Inni kun kibba dhihaa Kenya keessatti kan argamudha jechuudha. Eessarratti pointiin sun 34°30' eestitti kan argamudha jechuudha. Akkasumas meridiyaanii crosses the equator. Meridiyaaniin ammoo maal qaxxaamura? Equatorii 0 kan qaxxaamurudha jechuudha. Kun figure 1.9 dha jedhamee isan haa ilaallu. Figure 1.9 isa kanadha. Akkuma argitan Itoophiyaa yookiin ammoo Addis Ababaan bakka kanatti argamti. Isa sanirraa eessa fudhanna? Grid originii bakka kana fudhanna jechuudha. Bakka 0° kana bakka argitan kana fudhanna. Inni kun ammoo eessatti argame? Keeniyaa keessatti argame jechuudha. Keeniyaa keessatti argame. Kanaafuu isa kanarraa kaanee maal goona? Argama bakka wayii ibsuu dandeenya jechuudha. Such a grid system provides the position of any point in kilometers in the fraction of kilometers east in the north of the grid origin. Grid system kun positionii bakka tokko kiiloomeetiriidhaan akkasumas firaakshiniiwwan kiiloomeetiraa kanneen akka maalii meetiraa fa'aa kanneen fayyadamuudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. East in the north of the grid origin. Grid origin kanarraa kallattii bahaatti yookiin ammoo kallattii kaabaatti jennee ibsuu dandeenya jechuudha. From the origin all vertical lines are numbered eastwards. Originii kanarraa vertical line fakkeenyaaf originii haala kanaan isoo kan fudhannu taate
bakka wayii as jiraatee isa kana ibsu yoo barbaanne giriid oriijinii wayii fudhanne jennee jirra. Giriid oriijinii kana gara maaliitti jennee jirra? Gara saawus weestitti fudhanne jennee jirra. Kanaafuu isa kanaaf kallattii yoo kan kennu taate kallattiin haala kanaan jechuudha. Inni kun weestidha, inni kun noorziidha, inni kun iistidha, inni kun ammoo saawuziidha jechuudha. Kanaafuu nuti ammoo isatti fudhachuu qabna jidduu saawuzii fi weestii gidduutti haala kanaan fudhannaa. Inni kun giriid oriijinii nuuf ta'ee jira bakka kanaaf jechuudha. San booda ammoo asirraa kaanee haala kanaan sararannaa. Erga sararannee booda ammoo pooyintii kanarraa garamiif garamitti ibsinaa? Bakka kan ibsuudhaaf garanatti maalidha? Weestii ta'a jechuudha. Bakka kanarraa bakka fudhanne kanarraa garanatti iistii ta'a, iistii ta'a. Gara oliitti ammoo maal ta'a? Noorzii ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana deemnee ammoo maal goona? Bakka kana ibsuudhaaf sararoota sararna jennee jirra. Sararri gara gadiitti haala kanaan sararnu kun vertikaal jennaani. Isaan kunniin iistii waardiidha jechuudha. Garamitti ibsaa jiranii? Gara iistii. Haala kanaan sararoonni kunniin jidduu kanneen ibsaa deeman waan ta'eef maalidha? Gara iistiitti nuuf ibsaa deemanii jechuudha. San booda ammoo sararoonni ammoo kanaafuu isaan kunniin maal jedhamanii waamanii? Easting jennee waamna jechuudha sararoota kanneen. All horizontal lines are numbered northward. They are called northing. Horizontaliin ammoo horizontal laayiniiwwan garamitti nambar ta'anii gara northwarditti gara kallattii norziitti sararamanii jechuudha. Isaan kunniin isaan ammoo maal jedhamanii beekamanii? Northing jedhamanii waamaman. Kanaafuu isaan sanniin ammoo haala kamiin sararaa? Haala kanaan yeroo sararutti isaan kunniin maal jedhamanii waamanii? Northward yookiin ammoo northing jennee waamnaa jechuudha. Horizontaaliin kunniin kanaafuu isaan kun garamitti ibsaa jiranii? Gara oliitti gara haala argaartan kun sararoonni kunniin gara oliitti waan jiraniif kanaafuu gara maaliitti ibsaa jiranii? Gara noorziitti nuuf ibsanii jechuudha. In contrast to meridians, easting or verticals do not indicate true north. Eastingiin kun yookiin ammoo vertikaaliin kunniin maal hin ibsanii? True northii nuuf hin ibsanii jechuudha. Focus. The grid origin of Ethiopia is located at point where 34°30' east meridians and the equator cross each other. Okay, isa kan ilaallee jirra. Inni ta'an ammoo the 4-digit grid reference isa jennuudha jechuudha. Find the 4-digit grid reference for point F using figure 1.110 jedhe 110 jechuu barbaadeetti nutti fakkaate. Kanaafuu fiigarii san fayyadamiti maal ibsi jedha? 4-digit grid reference F ibsi jedha jechuudha. Mee fiigariin isa kam akka ta'e ilaallu. Okay, isa kana 1.10 dha jechuudha. Kanaafuu kan F kana ibsi waan nun jedheef haala kamiin ibsine isa kana mee haa ilaallu. Jalqaba irratti proceeding jedhee jira. Easting or verticals, northing or horizontals. Okay, isa kana jalqaba irratti locate the vertical grid lines to the left of the point F and read the large numbers. Maal goona? Vertical line wayii locate goona akkasumas to the left of the point F. Point F kanarraa gara bitaatti maal goona? Lakkoofsa guddaa ta'e dubbifannaa jechuudha yookiin barreeffannaa. Haala kamiin? Akkuma argaartan inni kun point F eessatti argama? Jidduu kanatti argama jechuudha. Jidduu kanatti argama. Kanaafuu gara bitaatti lakkoofsi argamu as 5tu jira, as 6 jira. Kanaafuu somewhere naannoo kanatti ammoo maaltu jira? 4tu jira. Haala kanaan gad xiqqaataa deemaa jechuudha. Kanaafuu amma nuti F kanarraa gara bitaatti lakkoofsa guddaa ta'e fakkeenyaaf lakkoofsonni asii gaditti argaman 4, 5 fa'a. Kanaafuu guddaan inni ta'e kaminni 5 jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa 5 fudhanna jalqaba irratti. Kanaafuu 5 kana barreeffannee jirra. Divide the squares into 10 equal divisions in the peak the tens of the point. Ammas maal gootaa? Squareii bakka F itti argamu kana bakka 10tti qooduudhaan san booda bakka pointiin sun irratti argamu san ilaaltaa jechuudha. Kanaafuu haala kamiin qoqqoodna? Isa kana squareii kana bakka F itti argamu kana squareii isiin keessa jirtu kana bakka 10tti qoodnaa jechuudha. Jalqaba irratti eastingidha garuu kan nuti ilaaluu qabnu.
Eastingiin kun gara gadiitti isaan deddeeman kanneen kanaafuu saroonni kunniin haala kanaan bakka 10tti qoqqoodamanii jiran jechuudha. Sanbooda isaan kanneen ni lakkoofna jechuudha. Yeroo lakkoofnutti meeqa faratti argama inni kun 1 2 3 4 shanaffaa irratti argama jechuudha. Shanaffaa irratti argama. Kanaafuu maal jennee barreessina? 5 jennee barreessina ammas. Haala kanaan eastingii yookiin ammoo vertical line geessinee jirra jechuudha. Sanbooda ammoo noorzing yookiin ammoo horizontaalii haaluma kanaan ibsinaa jechuudha. Isa kanas horizontaalii ibsuudhaaf ammoo isa kanas amma maal goona lakkoofsota gara olii deeman kana asirra meeqa jira? 1 2 3 isaan kanneen ilaalla. Akkuma jalqaba jennee F irraa gara gadiitti kan argamu ilaallaa jechuudha. Amma ammoo gara gadiitti kan argamu below the F lakkoofsi guddaan kamidha? 2 1. Kanaafuu guddaan kamidha? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal jennee barreessina? 2 jennee barreessina. 2 akkuma argaa jirtan lama barreeffannee jirra. Sanbooda ammoo ammas isa kana maal goona garam ilaalaa jirra? Sarroota noorzingii ilaalaa jirra jechuudha. Kanaafuu ammas bakka 10tti qoodnaa jechuudha. Isa kana akkuma argaa jirtan sarroonni kunniin qoodamee jira bakka 10tti isaan kanneen jechuudha. Sarroota gara weestii irraa gara saawuzii gara iistii deeman kan ilaalaa jechuudha. Kanaafuu ammas ni lakkoofne isa kana eessarraa ka'uudhaan asirraa ka'uudhaan 1 2 3 4 shanaffaa irratti argamaa jechuudha. Kanaafuu amma ammoo maal jennee barreessina? 5 jennee barreessina jechuudha. Sanbooda ammoo lakkoofsota kanneen tartiibuma inni jiru kanaan barreessina. 5 5 2 5 jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Yeroo walitti fidnu ammoo xumura irratti 5 5 2 5 jennee akkanatti guutuu isaa dijiitii 4 barreessina jechuudha. Dijiitii 4 inni jennuun isaan kanniidha. Kanaafuu 5 jalqabaa kunniin lakkoofsi 5 lamaan jalqaba irratti barreeffame kunniin 5 5 jennee inni barreessine kun maal ibsaa? Eastingii nuuf ibsaa jechuudha. Yeroo kamiyyuu eastingiitu ibsama jalqaba irratti. Kan xumuraa lamaan ammoo 2 fi 5 kun maal ibsanii? Noorzingii nuuf ibsanii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan poointii kamiyyuu ibsuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu ammoo the 6 digit grid reference. Inni itti aanu ammoo dijiitii 6 fayyadamuudhaan ibsinaa jechuudha. Dijiitii 6 haala ittiin fayyadamnee ibsinuudha inni kuni. The 6 digit grid reference is appropriate on a map drawn in a large scale so that a greater accuracy in position can be obtained. 6 digitiin kun ammoo yeroo kamidha? Yeroo maappiin large scaleedha yookiin ammoo skeelii guddaadhaan yeroo kaafamu isaan kana fayyadamna jechuudha. So that greater accuracy in position can be obtained. Kanaafuu position san ibsuudhaaf maaltu argama? Lakkoofsa guddaa ta'e fayyadamnee yookiin ammoo 6 digiitii kana fayyadamnee ibsinaa jechuudha. In figure 1.11 the grid of map drawn in scale of skeelii kanaan maal ta'ee jira? Kaafamee jira jechuudha. Inni kuni each square has a side of 1 kilometer. Squarein kamiyyuu maal qabanii? Saayidii yookiin ammoo roga kiiloomeetira tokko ta'e qabanii jechuudha. Waan inni jennuun isa kanaadha. Exercise. Find the national 6 grid reference for the point B, F and N on the map. Kan maalii barbaadedha? Kan B, F fi N barbaade jechuudha. B, F, N isaan kanneen barbaadedha. Kanaafuu isa kana ammoo haala kamiin barbaadamee haa ilaallu. Jalqaba irratti maaltu nuuf kennamuu qaba? Oriijiniin nuuf kennamuu qaba jechuudha. Oriijiniin bakki nuuf kenname isa kana CA isa jedhu kana jechuudha. CA bakki jedhu kun oriijiniin isaa nuuf kennamee jira. Kan hundaatu achuma ta'a jechuudha. Maaliifi South Westiin waan achi ta'eef sanbooda ammoo isa kan ammoo B'dhaaf yeroo barbaadnutti all points are in the 100 kilometer square market CM. Jalqaba irratti kanneen barreeffannaa jechuudha. Isaan kanneen CACN jennuun kun oriijinaalii ta'uu isaa mul'isa. Locate vertical grid lines nearest to the left of point in the right large digit only. Sanbooda ammoo maal goona? Akkuma jalqaba 4 irratti yookiin ammoo 4 digit grid isaan irratti ibsaa turretti vertical line ilaallaa jechuudha. Vertical line ilaallee lakkoofsa maal ta'e? Lakkoofsa guddaa ta'e dubbifannaa jechuudha. Ammas jalqaba irratti B'dhaaf yeroo ilaallutti B'n eessatti argama?
jaha lamaa fi jaha sadii jidduutti argamaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi gara bitaatti yookiin ammoo gara leeftiitti guddaa ta'ee jaha lama. Kanaafuu jaha lama jennee barreeffannaa. Haala argaa jirtan kanaan jaha lama jennee barreeffannee jirra jechuudha. F'dhaafis akkasuma. F'nis eessatti argama? Isaanuma lamaan jidduutti waan argamuuf jaha lama jennee barreeffannaa. Nnis akkasuma isaan lamaan jidduutti argamu waan ta'eef jaha lama barreeffannaa jechuudha. Kanaafuu isteeppiin jalqabaa hundaafuu haala kanaan jaha lama jennee barreeffannee jirra. Measure tens from grid line to point. Amma immoo grid line point kanarraa maal goona? Tens isaa yookiin ammoo bakka 10tti qooduudhaan isa san ilaallaa jechuudha. Bakka 10tti qoodnee yeroo ilaallu bidhaaf yeroo ilaallutti isa kam ilaalaa jira? Vertical line ilaalaa jirra jechuudha. Vertical line. Kanaafuu isa kana haala kanaan bakka 10tti qoodnaa jechuudha. Bakka 10tti qajeelchanii seeraa yoo kan kaasu taate haala kanaan qajeelee ka'uu hin danda'u waan ta'eef seeraa yoo kan kaasu taate biin kun meeqaffaa irratti argama? Jaha irratti argama jechuudha. Jaha irratti argama. Kanaafuu jaha lama jalqaba barreeffannee jirra. Amma immoo jaha barreeffannaa jechuudha. Akkasuma afuraffaa irratti ammoo maal goona? Locate horizontal grid nearest below point and the right large digit only. Ammas maal goona? B kanaaf horizontaalii yookiin ammoo sararoota horizontaalii ta'an kana kan noorzingii ibsan kana pooyinti biin eessatti argama? Pooyinti biin 58 jechuudha. Lakkoofsi guddaan isaa gadi jiru 58. Kanaafuu 58 kana ni barreeffannaa. Ammas deebinee maal goona? Isa kanas haala kanaan qoqqoonnaa jechuudha. Yeroo qoqqoonnutti inni kun 4 yookiin 5 irra ta'a jechuudha. 4 yookiin 5 irra ta'a. Kanaafuu mi'a ilaalu. 5 irra ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu 5 barreeffannee jirra. Itti aansinee ammoo 5 barreeffannaa jechuudha. 5 kun kan waliigala yookiin ammoo kan inni iskuweerii inni keessatti argamu saniin ibsuudhaa fi inni 5 kun ammoo exact yookiin ammoo bakki inni kallattii maa irratti argamu san pooyintii inni irratti argamu san ibsuudhaaf jechuudha. Kanaafuu haala kamiin isa kana barreessinaa? Guutuu isaa CA jalqabanii jirti inni jirra. CA ni fudhannaa. Jaha lama ni barreessinaa. Jaha lama barreeffannee jirra. Jaha itti aansinaa 5 jennee haala kanaan barreessinaa jechuudha. Amma immoo isaan jalqabaa sadan kunniin jaha lama jahaan kunii fi 5 8 4 kanatti bakka lama qoodnaa jechuudha. Isaan jalqabaa kunniin maal ibsanii? Jaha lama jahaan kunii eastingii nuuf ibsaa jechuudha. Isaan jalqabaa eastingii yookiin ammoo vertical lineidha. Kan lammaffaa ammoo horizontal yookiin ammoo noorzingii nuuf ibsaa jechuudha. Akkasumas F'dhaafis haaluma saniin xumuruu dandeenya. F jalqaba irratti maal jennee jirra? CA barreeffannee jirra. San booda ammoo lakkoofsa inni jidduutti argamu kana jaha lama barreeffannee jirra. San booda ammas deebinee maal goona? Isa kana bakka 10tti qoqqoonnaa jechuudha. Bakka 10tti qoqqoonnee san booda erga bakka 10tti qoqqoonnee booda bakka 10tti qoqqooduudhaan san booda pooyintii inni irratti argamu san barreeffannaa jechuudha. Pooyintii kam irratti argama? 3 irratti argamaa jechuudha. Inni kun ammoo san booda 5 9 kan gara olii inni jirudha jechuudha. 5 9 isa kana pooyintii guddaa kan fudhannaa. San booda ammas deebinee bakka 10tti qoodnaa jechuudha. Isa kana haala kanaan bakka 10tti yeroo qoqqoonnutti pooyintii wayii irratti argama. Pooyintii irratti argamu ammoo 8 irratti argama jechuudha. 8 irratti argamu. Kanaafuu maal goona? Haala kanaan 3 qoodnee eastingii fi noorzingii isaa ibsuu dandeenya jechuudha. Kan jalqabaa sadan maal jennee jirra? Eastingii yookiin ammoo vertikaalii ibsanii kan itti aanan ammoo sadan ammoo horizontaalii yookiin ammoo maal ibsanii? Noorzingii nuuf ibsanii jechuudha. Inni itti aanu ammoo N'dha. N saalum kanaan ibsuu dandeenya. Jaha lama barreeffannee jirra. Ammas deebinee maal goona? Isa kana bakka 10tti qoodna jennee jirra. Kanaafuu inni kun eessatti argama? Asirratti argama jechuudha. 9 natti fakkaata. Kanaafuu jaha lama jennee itti aansinee ammoo 9 barreeffannee jirra. San booda ammoo inni kun haala kamiin 9 ta'uu danda'e? Isa kana bakka 10tti haala kanaan qoqqoonna waan ta'eef pooyintii 9ffaa irratti argamaa jechuudha inni kun. San booda ammoo kan gara olii jiru keessaa ammoo pooyintii guddaa fudhannaa jechuudha. Gara oliitti fakkeenyaaf inni kun isaa gaditti kan jiru keessaa isaa gaditti lakkoofsota jiran horizontaalii lakkoofsonni jiran meeqa? 61. Isaa gaditti kan jiru guddaan 61 jechuudha. 61 osoo hin ta'in 61
vertically dha waan ta'eef horizontally meeqa 57 kana jechuudha 57. Kanaafuu 57 ni barreeffannaa. San booda ammoo ammas deebinee maal goona isa kana bakka 10tti haala kanaan qoqqoonnee poointii meeqaffaa irratti akka argamu jala kanaa ka'uudhaan lakkoofnee naannoo 9 natti fakkaata ammas 9 akkasuma. Kanaafuu haala saniin guutuu isaa yeroo barreessinutti CA ni barreessina. Inni kun CA maalidha? Originaalidha jechuudha. Bakka irraa kaanee sararamee sanii waan ta'eef yookiin ammoo safarree waan ta'eef kanaafuu 629 maal ibsaa? Eastingidha. Inni xaanu 3 ammoo maal ibsaa? Northingii nuuf ibsaa jechuudha. Note that the three first digits in the grid reference always refers to eastings in the three last digits to the northings. Digitiin jalqabaa 3 maal ibsaa? Eastingidha jennee jirra yookiin ammoo horizontaalidha, verticaalidha. Inni xumuraa 3 ammoo maal nuuf ibsa? Northingii yookiin ammoo horizontaalii nuuf ibsaa jechuudha. Find the eastings reference in the northing's reference in the margin of the map, then draw perpendicular from this point as shown on figure 1.11 where the two lines cross one another. You will have the point you are looking. Kanaafuu maal goona? Eastingii fi northingii adda baafannaa maappii irraa jechuudha. San booda ammoo maal goona? Pointiiwwan kanniin perpendicularly draw goonaa jechuudha. Perpendicular haala isaan ta'anii perpendicular inni jennuun haala kamiinii? Haala kanaan pointiiwwan jiran perpendicular yoo kan walitti ta'an taate inni sun haala kamiinii? Eastingiin gara gadii waan deemuuf northingiin ammoo haala kanaan waan deddeemuuf kanaafuu perpendicular waliif ta'an jechuudha. San booda ammoo where the two lines cross one another you will have the point you are looking. Bakka sararoonni lamaan kunniin itti wal qaxxaamuratti ati ammoo poointii barbaadaa kana argattaa jechuudha. The accuracy obtained with six figure grid reference as far as position is concerned is to the nearest 100 meters. Accuracy 6 figure kana irratti argamu kun yookiin ammoo 6 figure grid irratti fayyadamne arganne kun as far as position is concerned is to the nearest 100 meter. Hangi isaan walirra faffagaatan nearest gara 100 meetiraatti tilmaamamaa jechuudha. This accuracy is made possible by the large scale of the map. Inni kun maaliidhaaf possible ta'a? Kaartaa iskeelii guddaa qabuuf jechuudha kan digiitii 6 kun. The actual difference between the 4 figure and the 6 figure grid reference is therefore one of the accuracy. Garaagarummaan 4 figure fi akkasumas 6 figure gridii maalidha? Accuracy yookiin ammoo sirrattummaa isaaniiti jechuudha. 4 figure grid reference should therefore be used only in connection with maps that have a scale so small that it is impossible to get a greater accuracy than to the nearest kilometer. 4 figure griding kun maalidha? Eessatti fayyadamna? Small scale irratti fayyadamna jechuudha. Small scale map irratti fayyadamna. Kanaafuu it is impossible to get greater accuracy. Kanaafuu maal hin ta'u? Accuracy yookiin ammoo sirrattummaa guddaa argatuu hin dandeenyu jechuudha. Than to the nearest kilometer. Remember always the grid reference never can be used to indicate an area. Kanaafuu yeroo kamuu maal yaadadhuudha? Grid referencing kun gonkumayyuu maal ibsanii? Indicate area. Area bakka wayii bakka wanti tokko itti argamu wayii ibsuu hin danda'an jechuudha. The reference always stands for a point. That is the intersection of two lines. Kanaafuu referencing kun grid referencing kun maalidhaaf stand ta'anii pointiidhaaf pointii wayii ibsuudhaaf malee areaadhaaf miti jechuudha. That is the intersection of two lines. Bakka sararoonni lama itti wal qaxxaamuranidha jechuudha inni kuni pointiin kun. Kanaafuu pointii ibsuudhaaf malee area ibsuudhaaf hin fayyadamnu jechuudha. Maal grid referencing kanneen. Kanaafuu barnoonni keenya kan guyyaa har'aa isa kana fakkaata.
yeroo biraa hanga mata duree biraatiin walitti deebinutti baay.